Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos gaasin jaallatu nagaa waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii ameen. Waaqayyoo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaate haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo guyyaa irraa kan eegaatii sagalee waaqayyoo walitiin barannaa sagalee waaqayyoo nuti waliin barannu seegaati. Soomni gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos erga seenii torbee 8ffaa geenye jirra. Torbeen kun immoo Hoosaa'inaa jedhama. Egaati torbeen itti aanu immoo torbee imaamaatii yookiin torbee dhukkubbiiti. Guyyaa irraa waa'ee Hoosaa'inaa erga waliin ilaalleen booddee immoo torbee dhufu imaamaatii keessa maaltu nurraa eegama, maal gochuu qabna isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Share subscribe gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Egaa sagalee waaqayyoo akkas jedha. Hiikaatii fidaayii jedha. Fitaachuu hamxullee. Jechi kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 irraa gaafa kaasnee dubbisnu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti gaafa dhiyaatan Beetfaagee bakka jedhamtu gaafa ga'an dubartoota isaa waamee gara ganda fuullee keessa jirtutti dhaqaa ilmoo harree haadha wajjin hidhamtee jirtu ni argattu. Isinis ishee fidaa kottaayi. Yoo maaliif barbaadan isiniin jedhamoo isiniin jedhanii isin gaafatan gooftatu dhimma itti qaba jedha. Hiikaatii fidaa jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos guyyaa irraa kana duuka boota isaa jechuudha. Duuka boonni isaas gara gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos isaan ajajetti deemuudhaan harree sana hiikanii fidanii gubbaa ishee irras immoo waa tokko yookiis uffata kaa'anii gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoosis ilmoo harree sana irra taa'ee gara Yerusaalemiin deeme jechuudha guyyaa irraa. Yerusaalemiin gaafa deemu Israa'eloonni hundumtiyyuu namoonni biyya lafaarra jiran hundumtiyyuu mootiin nageenyaa dhufe jedhanii bahanii uffata isaanii lafa afanii zambaabaa fidanii afanii waaqayyoon galateeffachaa turan. Hoosaa'inaa baariyaam jedhanii waaqayyoon galateeffachaa turan. Hoosaa'inaa jechuun amma nu fayyisi jechuudha. Hoosaa'inaa baariyaam inni maqaa waaqayyoon dhufu galateeffamaadha. Galanni ol samii irratti waaqayyoof haa ta'u, lafa irrattis nagaan dhala namaaf haa ta'u jedhanii akkuma ergamoonni gaafa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Beetlehem keessatti dhalatu galateeffatan dhalli namaas guyyaa kana galateeffachaa turan. Guyyaan kun guyyaa galataati jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemiin erga deemeen booddee mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti namoonni gaafa daldalan gaafa isaan daldalatan ni arge jedha. Innis gaddee qacceedhaan garafee mana qulqullummaa keessaa isaan baase. Manni koo mana kadhannaati, isin garuu hoolli kaa'attuu taasifattan jedhee Wangeela Maatiyos 21 lakkoofsa 13 irratti akka dubbate isaaniin garafee mana qulqullummaa keessaa baasee mana qulqullummaa isaas qulqulleessee jedha. Egaa nutis laphee keenya qulqulleessuun barbaachisaadha. Sababiin isaas lapheen keenya mana qulqullummaa waaqayyoo waan taateef. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti laphee keessa mana qulqullummaa waaqayyoo akka taateen beektanii laphee keessan hin xureessinaa waan jedhuuf laphee keenya qulqulleessuun barbaachisaadha. Ammeenyaan laphee keenya xureessuun walirratti ka'uudhaan hameedhaan garaagaraatiin laphee keenya xureessuun nurra hin jiraatu jechuudha. Laphee keenya qulqulleessine tsooma kana tsooma nagaa akka tsoomnu waaqayyoon nu gargaaru. Egaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara sana gaafa deemu daa'imman Hoosaa'inaa baariyaam jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii faarfachaa turan. Sagalee isaanii ol kaasanii waaqayyoon galateeffachaa turan. Gaafa isaan waaqayyoon galateeffatan egaati Yihuudoonni immoo daa'imman dhorkan. Daa'imman gaafa dhorkan immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yoo isin daa'imman kana daangessitan dhagaan iyyuu afaan banee galateeffata jedhee gooftaan keenya gaafa dubbatu dhagaan bitaanaa gubbaa jiru afaan baasee dhufee waaqayyoon akka galateeffate mixaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo sagalee waaqayyoo jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha amma dubbanne keessatti mana qulqullummaa isaa qulqulleessera jenneerra waan baay'ee baranna waan baay'ee arganna jechuudha as keessatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababiin inni hiikaatii fidaa jedhee duuka bu'oota isaa ergeef maaliif inni guddaan isa jedhu bal'inaan laala. Sababiin isaa waa lamaa fedha jechuudha. Inni tokkoffaan Addaamii fedha. Addaam waggaa 5,500 guutuu hidhamee garbummaa daabiloosiin garbummaa seexanaatiin jiraachaa ture. Daabiloosiin bitamaa ture. Garbummaatti jiraachaa waan ture yeroon itti Addaam hiikamu gaheera, yeroon itti Addaam bilisa ba'u gaheera. Kanaan booddee gara Qaraaniyoon deema.
dhiiga koo qulqulluu sanan dhangalaasa xalayaa garbummaa sana sittiin nan barbadeessa du'a keessan du'a kiyyaatiin du'a moo'een jireenya isiniif kenna addaamii fi ijoolleen addaam kanaan booddee garbummaa jala jiraachuun hin jiru bilisa bahaniiru bakka hidhamanii jiraniiti sa'aatiin itti hiikkatan gaheera si'oli keessaa gara gannataatti yeroon itti galan ga'u gaheera jechuudhaaf dhaamsa gaafa dhaamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiigaa fidaadha. Lammaffaan immoo duuka bu'oota aangoo hiikuu fi hidhuu kennuuf mul'isuudhaaf jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti akkasuma wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti waan isin samii irratti hiitan biyya lafaa irratti hidhamaa ta'u waan isin biyya lafaa irratti hiitan samii irratti hidhama haa ta'u jedhee Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiif warra lubootaaf aangoo warra kenneefiif aangoo hidhuu fi hiikuu kan itti kenneef yookiis immoo qabaachuu isaanii kan itti mirkaneesse waan ta'eef guyyaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa kanaaf hiikaatii fidaadhe. Kanaan booddee egaati ani gara samiitti ani gara fannootti nan deema. Ergan gara fannootti deemeen booddee immoo fannoo irra ooluudhaan foon kiyyaan du'ee ilkee du'aa cabsee du'aa ka'ee gara samiitti sollan baha. Kanaan booddee hanga nani firdiidhaaf lammaffaa deebi'ee dhufutti aangoo hidhuu fi hiikuu isiniif kenneera. Duratti akkuma argitan yommuu isin gidduu deddeebi'aa ture dhukkubsataa fayyisaan ture jaamadhaa fi jabanaan ture kan rakkatan gargaaraan ture amma immoo aangoon hidhuu aangoon hiikuu isiniif laateera. Warra dhukkubsatan dhukkuba isaanirraa hiikuu dandeessu. Hafuura hamaadhaan warra qabaman hafuura hamaarraa hiikuu dandeessu. Daabiloosin barbadeessuu dandeessu jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos aangoo hidhuu fi hiikuu duuka bu'oota isaatiif kan itti kenne kan itti ibsedha jechuudha. Inni lammaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee gara Yerusaalemiin deeme. Sababiin harree irra taa'ee gara Yerusaalemiin deeme maa inni jedhu ilaallaa jechuudha. Warra dhabaniif kan laatu warra ija hin qabneef ija kan ta'e gooftaa gooftotaa ta'e mootii moototaa ta'e gaddeebii ilmoo harree irra taa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemiin deemuun hiika baay'ee of keessaa qaba. Inni tokkoffaani raajiin dubbatame akka xumuramuuf. Innis macaafa raajicha Sakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti yaa namoota Yerusaalem gammadaa guddisaatii sagalee gammachuu dhageessisaa kunoo mootiin keessan inni qajeelaan inni mo'an gadi of deebisee harree yaaphii irra taa'ee gara keessan dhufeera jedha. Kanaaf raajonni dubbatanii turan gadi of qabee inni mo'an inni guddaan waaqa waaqotaa inni ta'e gooftaa gooftotaa inni ta'e abbaa bara baraa inni ta'e gaddeebii ilmoo harree irra taa'ee ofii isaatii gadi of qabee ofii isaatii gadi of qabee nuun immoo olluu qabuudhaaf du'a isaatiin du'a keenya moo'ee ilkee du'aa cabsee si'olii barbadeessee gara gannataatti nu galchuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmoo harree irra taa'uunsaa gadi jedhummaa nu barsiisuu isaatiif raajiin dubbatame akka raawwatamuu fi kana taasise jechuudha. Lammaffaan gadi of qabummaa nuuf ibsuudhaaf akka nuti gadi jennuuf kanaan booddee bilisa baaneera kanaan booddee xalayaan garbummaa keenyaa nurraa haqameera waggaa 5,500 waggaa 5,500 garbummaa jala kan turre bilisa baaneera kanaan booddee nutti hin deebi'u jennee akka nuti akka raawwanne akka nuti gadi jennuuf akka nuti of hin jennee akka nuti gadi jennee sooma soomnuuf akka nuti kadhannuuf gara Waaqayyootti akka iyyinuuf gadi qabummaa nu barsiisuudhaaf jechuudha. Sadaffaan ani waaqa nageenyaati jechuudhaaf harree irra taa'eera. Israa'eloota keessatti aadaan Israa'elootaa namni tokko farda yaabbatee osoo magaalaa sana keessa deemee barri sun bara beelaa bara waraanaa jedhanii beeku. Namni tokko immoo harree yaabbatee magaalaa sana gaafa seenu barri kun bara nageenyaati jedhanii waan amananii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma aadaa isaaniitti nageenya isaaniif labsuudhaaf ani waaqa nageenyaati ani bilisa siin baasuufan dhufe waggaa 5,500 garbummaa jala turtanii kanaan booddee immoo fannoo irra ooleen fannoo kiyyaatiin bilisa isiniif kenna xalayaa garbummaa nan barbadeessa nageenyan isiniif labsa jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee gara isaaniitti dhufuun nageenya isaaniif lallabuudhaaf jechuudha. Inni itti aanu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra kan inni taa'eef maaliif yoo jenne arfaffaan ani waaqa dhiyooti jechuudhaaf. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti ani waaqni keessan waaqa fagoo miti waaqa dhiyooti jedha. Harreen akkuma lafatti gad dhiyoo taatee jirtu harreen akkuma lafatti gad dhiyaattee jirtu anis isinitti dhiyoodha warreen na kadhattan warreen gara kiyyatti deebitan anis gara keessanitti hin deebi'a ammayyuu garaa keessan guutuudhaan gadduudhaan coomuudhaan gara kiyyatti deebi'a anis gara keessanitti hin deebi'a jedhee akkuma macaafa Yoel boqonnaa 2:12 irratti dubbatee jiru yoo isin gara kiyyatti deebitan ani isinitti dhiyoodha
yoo isin na waammattan ani isinitti dhi'oo hin jira laphee qulqulluudhaan yoo na waammattan ani isinitti dhi'oo hin jira jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinitti dhi'oo jiraachuusaa nu ibsuudhaaf jecha harreen akkuma lafatti dhiyaattee jirtu harree irra taa'ee gara Yerusaalemiin kan deeme kanaafidha jechuudha. Inni shanaffaan laphee nama gadi of qabu keessa nan jiraadha jechuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Harreen egaa tuffatamtuudha gadi qabamtuudha. Akkuma isheen gadi qabamtu taate yookiis immoo tuffatamtu taate kana itti jechuudha. Warra gadi of qaban warra gadi jedhummaadhaaniin jiraatan ani immoo laphee isaanii keessa nan bula. Warra of hin guddifne warra of ol hin kakaasne warra gad jedhan ol hin kaasaa warra ol jedhan immoo gadi hin deebisaa akkuma jedhe warra gadi of qabanii gara itti deebi'an ani immoo laphee isaanii keessa nan jiraadha laphee isaanii keessa nan bula jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana labsuudhaaf sababii kanaatiif harree irra taa'ee dhufe jechuudha. Inni biraan immoo waaqa amanamaa ta'uusaa. Waaqa amanamaa gaafa jennu harreen gooftaa isheedhaaf abbaa isheedhaaf amanamtuudha. Fakkeenyaa namni tokko harree isaatti fe'isa fe'atee osoo fe'isa sana wajjin kufteetii ofirraatii hin gattu akka farda. Bakkuma sana fe'isa sana ofirratti qabdee ciistee abbaa fe'isa sanaa eegdee amma inni dhufee irratti deebisutti jechuudha. Kanaaf yoo isin natti dhuftan gara kiyyatti yoo dhiyaattan yoo isin na waammattan yoo isin qulqullummaan gara kiyyatti dhiyaattan ani immoo isiniif amanamaadha. Waaqa amanamaadha. Dubbadhee kan hin deebine kennee kan hin gaabbe jaaladhee kan hin jibbine ani waaqa amanamaadha jechuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana hundumaa nu ibsuudhaaf harree irra taa'ee dhufuusaa macaafni qulqulluun nu ibsa jechuudha. Inni biraa daa'imman zambaabaa qabatanii maaliidhaaf faarfatan isa jedhudha. Inni kunis daa'imman zambaabaa qabatanii kan isaan faarfatanii fi raajiin dubbatame akka raawwatamuufidha jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa raajii dhiifama macaafa qulqulluu keessaa faarfannaa Daawit boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti warra siin irratti ka'an deebisuudhaaf diina isaa balleessuudhaaf gabgochuudhaaf afaan daa'immanii keessaa galata dhangalaasee warra sirratti ka'an gab isaan gochuudhaaf tasgabbeessuudhaaf afaan daa'immanii keessaa maal dhangalaasee galata dhangalaasee. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni gara Yerusaalemiin deemu daa'imman zambaabaa qabatan Hoosaa'inaa Baariyaam ilma Daawit inni maqaa Waaqayyootiin dhufu kabajamaadha eebbifamaadha galateeffamaadha samii irratti galan lafa irratti nageenyaa ta'u jedhan ijoolleen galateeffatan. Gaafa kana Yihuudoonni maal godhan inaafanii diinatti ta'anii akka isaan hin faarfanne godhan. Gaafa kana maal godhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhagaan Biitaaniyaa gubbaa jiru dhufee na galateeffachuu danda'a jedhee akkuma dubbate gaafa ijoollee sana callisiisan dhagaan Biitaaniyaa gubbaa jiru dhufee Hoosaa'inaa Baariyaam ilma Daawit jedhee galateeffatee jechuudha. Kanaaf raajiin dubbatamee jiru kun waan jiruuf akka raawwatuuf jechuudha. Egaa har'as akka nuti faarfanne, akka nuti bataskaanan deemne, akka nuti naxalaa hin uffanne diinota baay'eetu jiru jechuudha. Diinota kana tasgabbeessuudhaaf immoo Waaqayyo gooftaan karaa qabaachuusaa. Gaafa namni kan dhoorke kan Waaqayyo muude eenyumtiyyuu buqqisuu akka hin dandeenye nu ibsuudhaaf nutis jabaannee Waaqayyotti amanuu akka qabnu nu beeksisuudhaaf kana godhe jechuudha. Inni lammaffaan akka ayyaana Israa'elitti zambaaban nageenya fi gammachuu ibsachuu. Zambaabaa qabatanii kan isaan faarfatanii lammaffaan zambaabaa fakkeenyaaf kan godhannuuf nutis egaa guyyaa Hoosaa'inaa kana zambaaban mallattoo nageenyaa fi mallattoo bilisummaa mallattoo gammachuuti. Israa'eloonni gaafa gammadan gaafa nageenya argatanii nageenya labsuu barbaadan zambaabaa qabatanii magaalittii keessa deemu. Kanaaf mallattoo nageenyaati. Magariisa waan ta'eef mallattoo nageenyaa miidhagina keenyadha. Nageenya argachuu keenya kan ittiin ibsu mallattoo nageenyaa waan ta'eef zambaabaa qabatanii faarfatanii jechuudha. Sadaffaan zambaabaan qoree waraanu qaba. Waaqayyos immoo akkasuma warra isatti amananii fi lolaa akka ta'edha. Zambaabaan qoree qaba waan ta'eef itti siqanii isa murachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Nama waraana waan ta'eef. Akkuma kana warra diinota keenyaa warra nu waraanan warra nu irratti ka'aniif ani isiniifan lolaa ani isiniifan jira ani waaqa keessani jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu ibsu isaati. Seera boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti amma Waaqayyotu isiniif lola. Kan nuuf lolu Waaqayyodha. Utuu Waaqayyummaan nu loluu baatee hin jiraannu. Diinonni keenya halkanii guyyaa karaa garaa garaatiin nu barbadeessuudhaaf gaafa isaan deeman Waaqayyotu nuuf lola. Isatu nurraa tasgabbeessa. Kanaafiyyuu hin sodaatinaa. Natu isiniif lola. Diinota keessan natu isinirraati tasgabbeessa. Seera boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti Museen Gibxi keessaa gaafa bu'u ani si duraan bahaa
Museen sodaatin jedhee waaqe. Ergamaa koo suduudhaan hin ergaa. Ati si salaalii deemi warra si mormanii nan mormaa jedheen Museedha. Warra sirratti ka'aniin warra si mormanii nan mormaa. Ati immoo dubbii isaa beessa gootee yoo dhaggeeffatte waan inni sitti dubbate hundumaa yoo goote warra si mormanii nan morma diinota keetti immoo diina nan ta'a jedhee Waaqayyoon gaafa nuti sagalee isaa dhageenyu gaafa nuti gara isaatti deebinu gaafa nuti isa amannu akka nu loluu danda'u akka inni nu dhaabbachuu danda'u ibsuudhaaf zambaabaa qabatanii faarfatanii jechuudha daa'imman. Inni xumuraa zambaabaa goggogaan ni nyaatama malee hin gubatu jechuudha. Zambaabaan amma bidda keessa gaafa guutuun goggogaan isaa hin mammarama achumatti nyaatama malee gubatee daaraan ta'u. Akkuma kana gosan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos qaama foonitiin dhufee kana hunda yoo raawwateeyyuu malakootiinsaa waaqummaansaa kan hin banne kan bara baraa ta'uusaa nuuf ibsuudhaaf gosan keenya Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa akka ta'e ibsuudhaaf Israa'eloonni kana godhan jechuudha. Zambaabaa qabatanii faarfatan. Nutis immoo Waaqayyoon keenya waaqa nageenyaati, abbaa bara baraati, waaqa hunduma keenya fayyisuu danda'u, jiraachisuu danda'udha. Inni abbaa nageenyaati, abbaa jaalalaati, inni abbaa bara baraati. Malakootiin isaa immoo waaqummaan isaa bara baraan kan jiraatu kan hin geeddaramne jennee amannee zambaabaa godhannee nutis Waaqayyoon kan galateeffannu kanaafidha. Egaati Waaqayyo gooftaan kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u torbee dhufu torbee maatii keessatti maaltu akka dhowwamuu qabu waliin ilaalla. Waaqayyoon hunduma keenya nu faana haa ta'u. Subscribe godhaa, share godhaa, waliif dabarsaa, nu hordofaa. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Waswaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን።